السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبجمتوتا في جالتمتوتا هريوتك يكوك أقالي أرى قدنا بالي بها سوينا جرة مقالا ميج أرى كرا كبا بهاتي غارك آوا بكجا أمتو جرة جتو غارك آوات سين ولسين برسيف سغنتا بايلما سنيسين إسان اتداماتين جرة أكا غارتنا قلبي فدا أرانتنا بسم الله الرحمن الرحيم غاري كون akkuma isin gartan kana jira gaarri kun mee ajaa'iba qudura rabbii lafarraa kaasi gaarri kun asirraa ka'e jechuudha asii ka'ee akka isin gartan kanatti ol bahe jechuudha lafumarraa ka'eetuma akkasitti dabre jechuudha gubbaan isaa waa takka namni taa'uuf hin ta'u akkana jira gaara qaawaa jirra takkaamee umrii keessanitti gaara qaawaa yoo gaara uraa qabu kagama dhaabbatanii duuba argan takka agartanii beeytu arraga gaarri sun gaara kana daawwadha waan si ajaa'iburraa gaarreewwan asirraa ka'ee hanga gaara abdooyaa gaara gadiiditti asiin hanga gaara ajjaamootti gaarreewwan baalee hundi wal fakkaatan halluu diimaa ta'e uffatanii halluu ajaa'ibaa ka diimaadha kan gaarri akkanumatti lafarraa ka'ee akka waan biyyeetti akkatti ol dhaabbate gaara qaawaa jirra bakki isin daawwachiisaa turre gaara qaawaati naannoo kana masnoo ajaa'ibaattu jira jala kanaan gamanaanis lafti tun gaarri kun akka waan bishaaniin dhaabbatuuti jechuudha mukkeewwanii fi gaarreewwan akkana miidhage kun keessaa gaattiraa birbirsa dambii bakkanniisa laaftoo mukkeewwan gaaraa jedhanii ka kophaa maqaan hin beeyne adaaddoo girarsa la hawla walaa quwwata illaa billah hoggaa gaara kana keessa akkana deemtuu foolee adda addaa ta'u addunyaan tun guutuun shittoo biraa dalayde shittoo dalayde itti urgooyne gaara kana keessa sitti dhufa jechuudha dachiin tun dachii namaa fi horiifis taatu akka gaaritti miidhagdu buna burtukaana zaytuuna akkasumas waan adda addaatiin miidhagdee abbootiin isaanii buna hedduu naannoo kana dhaabanii warra qabutu jira jechuudha oorureef daawwannee keessaa baane yoo dandeenye viidiyoo isa walitti maxxanseetiin isin garsiisaa bakka takkatti buna hektaara 5 kan walitti dhaabbate kan dhale ka waan adda addaatiin ifkeetti bareedetu keessa jira san qabeenya namni misoomse jennaan kuni burtukaana kuni buna kuni waddeessowwanii fi qilxoowwanii fi dachii badhaatite jechuudha subhaanallah masnoo qabdii san malee lafa rooba rabbiin itti gad dhiise jechuudha muka babbareedaa maangoo ammoo hafuura namaan gartu amma qilleensi namni dhageessanii amma jira namni hin jiru subhaanallah bakka bashannanaati ta rabbiin uume subhaanallah rabbumaatu bashannanaaf uume bakka tana lamme kuni burtukaana kuni habbat almuluk حبة الملوك اللي ندل يجري لا حول ولا قوة إلا بالله قولوا برتقانا كتير يجري دكان سبحان الله ألا أي رهبة كتنجر سبحان الله هو ده
Meeshaa guyyaa tokko as keessa oolte natural qabbana uumama orruga bakka kanatti dhaabbattu hin beeku. Kana fakkaata naannoon. Kun ammoo qabeenya Rabbiin uumamaan badhaase. Qabeenya Rabbiin uumamaan bareechisee tolchee lafa kaa'e. Namni gaara daawwachuu barbaade gaara gurguddaa mukeewwan keessa jiruu fi bakka adda addaa bashannanaa osoo hin tahin gaara daawwatan jechuun gaara akkanaa kana. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ميغارا كان أكت رابطي سلالني يا ربي أكت قال لي أممت أمة هوري برر أدى سمايا أكت الفودمت غارا أكت رابطي لالني نمني غارا داوته تكتم ربي رقاب حاجة سبحانه وتعالى كيساو غارا قاوادا غارا أدى seenaan gaarri kun qabu gaara naannoon isaa misoome bishaan isaa bu'arra oole oorruwwan adda addaatii fi masnoo adda addaatiin miidhage uumama lafaatii fi teessumaan namni as taa'u osoo hin nyaanne gabbachuun ni danda'ama. Namni osoo hin nyaanne hin gabbadu garuu namni naachuraali uumaa bareedduu tana daawwate gaara kana if gubbatti ilaale asiin gadi gammoojjii tana daawwate qilleensa bareedaa kana hawwatee bishaan qulqulluu gaara kana keessa gaddeemu godhe Allah barraahan agasirra bareedduu raahan agasirra gaariin jirtu jechuudha. Tanaaf gaa namoonni magaalaa jirtan biyya adda addaa jirtan fooqii adda addaa keessa jirtan maal jettanii artifishaala waan gartee namni uume nam tolcheedhaan jechaa jirtan yoo hafuurallee dhagayuu baattan qilleensa bareedaa kana na wajjin fuunfadhaadhaan isiniin jaa. Tanagaa sagantaan keenya kaarraa kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin wal garrutti ka isin daawwachiisuu dhufe gaara kana jechuudha. Gaara kana bakka tana bira dabruu yoo abbootiin biyyaa dabarte malee ani dabruu hin dandeenyu. Ani bakka tana bira dabruu hin dandeenyu. Waa'ee ajaa'iba Rabbiiti. Maaliif hin dabruu hin dandeenye ni beektaa? Allah. Akka waan as gubbaa taa'ee wardiyyaa wahii namni eegunnatti fakkaatti hoggaan akkattii fi olitti ilaalu gaara kana. نما جايبة سبحان الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها تبارك الله أحسن الخالقين ربي تومي ربي علامات أمانونا من فده قرروانا كانت دعوة كان نسين دعوة شيسو برباده وانا جايبة أجايبة أجايبة قبالي بها كيسا جروفي هنگاهم نتيجات وان داك بهنده سنگرسي سوداف قبي خيا تهون نسين بيسيسا أن أبليس خيسان ميكائيل حسين بك جرو غارق آواتي hanga sagantaa keenya sagantaa biraatiin wal garrutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.